nashaariyyee sammuu qabatu. Hanga irra kaa'amteetti aangoon takka rabbuma siyyuu hojjechuu qabdi jechuudha. Dhimma dhuunfaa keessaa ba'uu qabdi jechuudha. Hakkummaa fi saamichaas keessaa ba'uu qabdi jechuudha. Kana wanni godhamuu qabu. Inni sadaffaa irratti kan inni dubbadhu akka hoggansa keenyaatti madaalliin gandi keenyaa abbootii gandi keenyaa gandi ja'a qabna. Gandi jaarratti abbaa gandaati jira. Abbaa ganda tokkoffaa, ganda lammaffaa, ganda sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa jira. Kan abbaa ganda tokkoffaas haa ta'u lammaffaas haa ta'u kan sirriitti qajeelfama itti kenname galmaan gahee takkaasan caalaa galmaan gahuu danda'a. Hojjete warra hojjete badhaafamuu qaba. Fuula uummataa duratti badhaasni godhamuufii qaba. Namni hojjete tokko badhaasa qaba. Badhaasuu qaba. Maali? Badhaasni kun maal qaba yoo jette kaka'umsa qaba. Kanneen dhimma dhuunfaa keessaa bahin dhimma dhuunfaa keessaa ba'a jechuudha. Lammaffaanis shillimaataan fuudha. Badhaasaan fuudha jechuudha. Waan san hojjechuu eegala sammuu isaa jijjiirachuu danda'a jechuudha. Akka hoggansa keenyattis dhaamsi guddaan nan dhaamu abbootii gandaa kan hojjetan warreen hojjetan fuula uummataa duratti badhaasuutu sirraa eegamaan jedhanii wanni godhu wanni dubbachuu barbaadu kanuma waan na dhageeffattaniif akkasumatti baay'ee galatoomaadha. Warra baranaa kan bara hedduu rabbii nu haa godhu jechaa asumarratti hin dhaabe jechuudha.